Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Faanaatirraa tamsaasni keenya har'a inni sa'aatii 10tti jalqabe jechuudha. Hamma sa'aatii 1tti itti fufa. Amma egaa oduu dhiyeessineet gara sagantaa keenya maree har'aattidha kan dhufne. Tamsaasi kunis kallattiidhaan isin biraan ga'a. Qophiin keenya kan kallattiidhaan isin bira ga'u maal irratti xiyyeeffata waan jedhu hiriyaan hojiitiyaa muluu waaqshuumee ka'umsaaf nutti himte gara mareetti dhufna. Keessummaanis nu wajji jiru. Muluu. Galatoomii Tamisgan egaa mata dureen keenya har'aa waqtii keessa jiru waqtii arfaasaa ta'uusaa wajjin wal qabatee waqtii arfaasaa kanatti ammoo dhibeewwan ka'uu danda'an jiraachuu danda'u. Rooba waqtii kana roobuu maduu hordofee jechuudha. Fakkeenyaaf bifa weeraraan ta'uu danda'a, bifa balaatiin rooba kana hordofee kanneen ka'uu danda'an. Dhibeewwan kunneen maali? Akkamitti hawaasni irraa of eeguu qaba kan jedhu irratti Biiroo Fayyaa Oromiyaa irraa ogeessa to'annoo balaa fayyaa hawaasaa asistiidiyootti affeerranneetiin jirra. Obbo Adnaan Abraheem waamicha keenya kabajanii istiidiyootti waan nu dhuftaniif guddaa isin galateeffanna. Kana kan nuyitan. Egaa xiyyeeffannaan keenya qophii keenya kanaa egaa waqtii hordofee dhibee dhufuu danda'u irratti hawaasi hubannaa argate akka waan isarraa eeggamuun of eeggatu gochuu waan ta'eef irra caalaatti odeeffannoodhuma barsiisuu, odeeffannoo hubannoo kennuudha kan irratti xiyyeeffannu waan ta'eef gaaffii keenya jalqabaa dhibee dhumti yeroo akkanaa kana waqtii arfaasaa kana ka'uu danda'u. Hawaasa miidhuu danda'u maal fa'i waan jedhu ka'umsaa fi kana otoo dursine maal sitti fakkaata Mulu? Haa ta'u dhibeewwan kunneen maali kan jedhu jalqabaa taasifanne? Ulfaadhaadha. Akkuma beekamu mul'ata akka biyyattis ta'e akka naannoo keenyattis gama sektara fayyaatiin jiru milkeessuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa akka jiru ni beekama. Kanuma wajjin wal qabatee yeroo waqtii roobaatti wajjin wal qabatee dhibeeleen bifa weeraraatiin ka'uu danda'an kana malees taateewwan roobuu waliin wal qabatee uumamuu danda'u kan rakkoo hawaasa keenyaa fayyaa hawaasa keenyaa miidhuu danda'u baay'eetu jira jechuudha. Isaan keessaa kan yeroo dabres deddeebi'ee mul'ataa turee fi akka naannoo keenyatti immoo baay'ee beekamu muraasa isaa kaasuu dandeenya jechuudha. Kanumaan wal qabatee yeroo roobaatti wajjin wal qabatee dhibeeleen uumamuu danda'u dhibeen akka busaadha naannoo keenya keessatti baay'ee kan beekamu jechuudha. Baay'ee koman kan ta'e. Kana malees dhibeeleen garaa kaasaa garaagaraa baay'eetu jira jechuudha. Kan akka taayifoidii, kan akka diizentariidha, kan akka jaardiyaadha, kan akka dhibee garaa kaasaa fi akka irrifachiisaa yookaan koleeraa jennu kun baay'inaan yeroo roobaa kana kan mul'atanidha. Kan biraa taateewwan yeroo roobaa kana wajjin wal qabatanii mudatan yoo ilaalle kanneen akka lolaadhaa, kanneen akka sigiga lafaa kun deddeebi'ee keessattuu yeroo rooba waqtii gannaa kan uummata keenya miidhuu waan danda'uu fi Biiroon Fayyaa Oromiyaattis kanatti xiyyeeffannaa addaatiin hojjetaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Dhibeewwan kunneen egaa akkuma kaastan roobuu waqtii kanatti roobuu kana hordofee ka'uu danda'u. Ammatti sadarkaa naannoo Oromiyaatti tarii wanti jiru maal fakkaata? Ragaan jiru, odeeffannoon jiru maal fakkaata? Yaa gaariidha akka waliigalaatti yoo kan ilaallu ta'e keessattuu xiyyeeffannaa olaanaadhaan kan yeroo roobaa kana wajjin wal qabatee sirriitti kan laalamu dhibee busaadhaatu wajjin wal qabateeti. Naannoon keenya naannoo bal'aadha ni beekama. Lafti teessuma naannoo keenya parsantaa 75 ol. Uummanni jiru keessaa immoo uummanni gara parsantaa 87 ol baay'ee dhibee busaadhaa kanaaf saaxilamaa akka ta'e ragaan jiru ni agarsiisa. Kanumaa wajjin wal qabatee keessattuu dhibeen busaadhaa waggoota lamaan kana baay'ee rakkoo fayyaa hawaasaa cimaa ta'e qaamonni garaagaraa qaama mootummaatiin miti mootummaatiif deeggartoonni hundi dhibee kanarratti hojii bal'aa hojjetaa kan turan ta'uu isaati. Haala dhibee kanaa yoo kan laallutti immoo almost ji'ootuma 9 kana ji'oota bara 2017 kana keessa almost namoota dhibee busaa kanaan shakkaman nama miliyoona 9.8 kan qoratame keessa almost gara miliyoona 4 yookaan kan qorataman keessa namoota dhibee busaatiin shakkamanii qorataman keessa
gara parsantaa 42 kan ta'u irratti dhibeen busaadhaa kun kan mul'ate ta'uu isaati. Kanaaf dhibeen kun ammallee xiyyeeffannaa addaa kan barbaadu ta'uu isaati. Kanaaf dhibee kana ammoo ittisuudhaaf ji'ootan bara kanaa dabre keessatti hojiin ittisaa fi to'annoo bal'aan kan akka raabsaa gobaraa bifa farra keemikaala bookee busaadhaa haa ta'u hojiileen iddoo hormaata bookee busaadhaa balleessuu haa ta'u hojiileen wal'aansaatis haa ta'u hojiileen bal'aan hojjetamanii lubbuu namoota baay'ee qaama deeggartootaati wajjin ta'anii lubbuu namoota baay'ee baraaruun kan danda'ame ta'uu isaati. Haa ta'uti ji'oota sadan amma keessa dabre kanaa fi ji'oota sadan sana dura dabre kan ol bira kan qabne ilaallu ta'e ji'oota sadan ammaan tana keessa dabre kana kan ji'oota sadan isa dura dabranirra baay'ee xinnoo ishii gabbu'aadha jechuudha keeziin kuni. Garuu gad bu'aa haa ta'u malee ji'oota sadeen dabarsina kana kan ji'a san dura sadeen saniin wal biroo qabne gad bu'aa haa ta'u malee kan waggaa dabree yeroo wal fakkaataadhaa wajjin wal bira gaafa qabnu kan bara kanaattitu caale jechuudha. Kanaaf dhibeen kun amma xiyyeeffannaa addaa kan barbaadu ta'uu isaati jechuudha busaadha wajjin wal qabatee. Yeroo darbe inumaayyuu godinaalee gara torbaatti bal'inaan qorannaa isin taasiftaniin kan agarsiisu godinaalee Oromiyaa torba keessatti irra caalaatti mul'ata waan jedhu ifoomsitanii turtan. Kanaaf dhibeen kun almost ji'oota sadeen darbanii fi ji'oota sadan amma irra kun kana compare yoo goonu ji'oota sadan amma irra dabarre kanatti hanga ji'a bilata kanatti kan ji'oota sadan san duraatti baay'ee gabbu'a garuu yeroo wal fakkaataa ji'oota sadeen bara kanaatii fi bara 2016 waggaa dabre wal biroo kan qabnu taate kan bara kanaattitu caalaa jechuudha. Kana jechuun dhibeen kun sadarkaa gabbuutti irratti waan laalamu qabu ammas xiyyeeffannaa addaa kan barbaadu ta'uu isaati. Kanuma waliin wal qabatee akkaatuma beekamu dhibeen busaadhaa yeroo inni itti baay'atu almost roobna arfaasaa kun caamee ji'a ebila caamsaa fi waxabajjii keessa sana booda immoo roobni yeroo gannaa roobee caamee ji'a fulbana onkoleessa sadaasa keessa baay'ee dabale jechuudha dhibeen kun haala qabatama jiruuni. Kanaaf dhibeen kun ammas ji'a fulduraa kana keessatti baay'ee dabaluu waan danda'uuf ammas xiyyeeffannaa addaatiin akka biirootti hojjetamaa jira. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatus xiyyeeffannaa addaatiin qindoominaan keessattuu rooba gannaa kana wajjin wal qabatee dhibeen kun baay'ee rakkoo ta'uu waan danda'uuf xiyyeeffannaa olaanaadhaan yoo hojjetame gaarii waan jiru qabna. Keessattuu godinoota kamirratti xiyyeeffatamaa yookaan ammoo godina kamtu baay'ee keeziin kun keessatti baay'ee ta'uu kan jennu taate naannoo lixa Oromiyaadhaatii fi kibba lixaatitti godina lixa Wallaggaa, Baha Wallaggaa, Qeellam, Jimma, Iluu Abbaa Boor, Bunoo Baddalleedha. Kana keessatti godinoota biraatiin wal bira yoo qabne baay'ee keezii baay'ee kan qaban jechuudha. Magaalonni immoo magaalota akka Mattuu, Jimma, magaalota akka Najjoodhaa, Naqamtee, Shaashamannee kun magaalota jiran keessa magaalota akka naannoo jiran keessa yookaan laallu taate keezii baay'ilaa kan qaban ta'uu isaati jechuudha. Kanaan alatti dhibeewwan waqtii gannaa yookaan rooba hordofee ka'uu danda'an keessa kan akka koleeraa akkasumas garaa kaasaa garaagaraa ka'uu akka danda'an muuxannoon kanaan duraatis in agarsiisa waan ta'eef bara kanatti tarii dhibeewwan kunneen naannoo keenya keessatti mul'ataniiru laata maal fakkaata? Kanaaf akka naannoo keenyatti yoo jalqaba bara 2017 irratti haa koleeraan mul'atee ture. Koleeraan daddeebi'ee waggaadhaan ni mul'ata. Kaarentilii garuu ammatti koleeraan naannoo teenya keessa hin jiru jechuudha. Almost gara ji'a 5 oliitiif koleeraan naannoo Oromiyaadhaa keessatti hin jiru. Garuu haa ta'u haala qabatama yeroo ammaan tanaatiin naannolee ollaa keenya keessatti almost gara naannoo Gambeellaatii fi Amaaraa keessatti dhibeen koleeraa kun mul'atuun isaa immoo laaboraatooriidhaan mirkanaa'ee waan jiruufi hawaasni kun illee immoo wal keessa yaa'a godinoonni naannolee kana daangessanis baay'eetu jiru. Kana malees ammoo yeroon roobaa kun mataan isaatu dhibee koleeraadhaa kana akka haaratti kaasuu waan danda'uufi ammaaf akka naannoo teenyatti jiraatu baatullee yeroo hin beekamne keessatti gara naannoo teenyaa dhufuu waan danda'uufi kanaaf
godinoota yeroo dabrees keessatti koleeraan keessatti mul'atee fi warreen amma godinoota naannolee ammaan tana maqaa dhoofne kana wajjin waldaangessan irratti hojiin itti saafitoonnoodha cimee yeroo ammaan tanaa kana bifa addaatiin hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Kan naannolee ollaadhaa kan qofa osoo hin taane yeroo gannaatiif yeroo koleeraan deddeebi'ee itti mul'atu waan ta'eef kanaaf akka biirootti hojiilee bal'aa hojii wal'aansaatii wajjinis wal qabatee qorichoota barbaachisu qopheessuu ogeessoo qopheessuu hojii faana deemsa dhibee kanaa immoo cimsuu dhaan hojiin bal'aan guyyaa guyyaadhaan adeemsi haala weerara kanaa haala inni irra jiru guyyaa guyyaadhaan haalli itti hordofamaa deemaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Mee asumarratti waqtii roobaa kana hordofee dhibeewwan ka'uu danda'an kunneen sababumti ittiin mudachuu yookaan uumamuu danda'ani maali kan jedhu irratti waan xiqqoo osoo haasofne fakkeenyaaf koleeraas haa ta'u garaa kaasaas haa ta'u buusaa kan jennu kun waqtii rooba arfaasaas ta'e ganna booda akka ka'uu danda'u kaasaatti kan jirruuti sababoonni rooba kana booda akka ka'u taasisan maali? Yoo dhibeelee kana sababoonni dhibee kana fiduu danda'an sababoota baay'ee eeruu dandeenya. Busaadhaa wajjin wal qabatee yoo busaan jiraachuudhaaf bookeen buusaadhaa kun bishaan irratti kan wal hortu iddoo bishaan ciisaan jirutti bookee buusaadhaa kun wal hortee achirraa kaatee nama kana kan ciniinuu dandeessu. Tanaaf bookeen buusaadhaa tuni paarasaayitii kana namaa namatti kan daddabarsitu ta'uu isaati. Tanaaf saaxilamummaan jiru dhibee busaatii wajjin wal qabatee baay'ee haadha jechuudha. Paarasaayitiin kun amma namoota reefuun tanatu hin eessan almost namoonni miliyoonni 4 jennu kun bara kana keessa dhibee busaadhaa kanaan qabamanii warreen wallaansa argatanii akkasumas ammoo namoonni biraa kaasin dhufin achumatti fayyas jiraachuus danda'a. Tanaaf bookeen busaadhaatu namatti dhibee kana daddabarsaa kan deemu ta'uu isaati. Saniif ammoo haalli roobaa kun roobni yeroo isaan eeggan yookaan roobni ciisuu danda'u fi haalli hawaasa naannoo kanaa hawaasni immoo bakkaa bakkatti deemaa bakka dhibeen jirudha bakka dhibeen hin jirretti waan deemuuf kun baay'ee dhibee kana daddabarsuu danda'a. Koleeraadhaa wajjinis wal qabatee yookaan kaafnu taate yoo saaxilamummaan koleeraa wajjin jiru yoo koleeraan dhibee qulqullina naannoo fi dhuunfaadhaa waliin wal qabatu akka ta'e ni beekama. Kanaaf ammoo wantoonni risk factorii ta'an yookaan ammoo dhibee kanaaf uummata keenya saaxiluu danda'an wanta baay'eedha jechuudha. Bishaan faalamee yookaan dhugan taate nyaata faalamee yookaan sooratan taate yookaan nama dhibee kanaa wajjin nama dhibee kanaan qabame nama san tuttuqanii harka keenya sirriitti otoo hin dhiqatin yoo nyaata kan nyaannu taate bakteeriyaan vibiroo koleeraa kun nu keessa seenuu waan danda'uuf haalli akkuma reefu busaadhaaf qabne haalli uummata keenya bakkaa bakkatti baay'ee waan socho'aniif dhibeen kun bakka tokkotti namoonni kun geejjibsiisuu waan danda'uuf saaxilamummaan jiru baay'ee haadha jechuudha. Busaa wajjinis wal qabatee koleeraadhaa wajjinis wal qabatee. Egaa mulu yaadatte yoo ta'e ji'a tokko hin ta'a yookiin sanaan dura Bishooftumoo Adaamaatti waltajjii tokko qopheessitanii turtanii waa'ee dhuma dhibee daddarboo irratti kutaaleen hawaasaa adda addaa hubannoo argatanii dhaqanii gara iddoo dhufanitti yoo deebi'an immoo isaanis walitti aansanii akka barsiisaniif jechuudha. Achi keessatti ogeessonni fayyaa jiru, caasaan barnootaa jira, bakka buutonni waldaalee kutaalee hawaasaa adda addaa turaniiru waan ta'eef amma isaan gaa yeroo sanatti leenjii fudhatanii deebi'anii jiru. Akkamittiin hordoftu amma gaa nutis gaafa jalqabnu maree keenya kana dhibeelee akkamiitii waqtii kanatti kan dhufuu danda'an akkamittiin ittisuu dandeenya waan ta'eef dhimmi irratti mari'achaa jirrus tokko miidiyaadha hubannaa kan uumu barumsa kan dabarsu waan ta'eef warrumti leenjii fudhatu warra kaan barsiisuu isaanii itti fufiinsaan to'achuu keessatti gahee isaanii akka taphatan akkamittiin to'attu maalis irraa argachuutti jirra waan jedhutu. Tanaaf yaa miidiyaatti carraa kan argachuun yaa miidiyaan qaama hawaasaa hunda bira ga'an ta'eef hubannoon hawaasa keenyaa akka cimu godhuu keessatti haalli dhibee kan itti to'achuu dandeenyu tuuliin yookaan meeshaan isa guddaan hubannoo hawaasaa cimsuudha. Hubannoo hawaasaa kanaaf ammoo barumsa fayyaa sadarkaa hawaasatti kennamu barumsa fayyaa sadarkaa dhaabbilee fayyaatti kennamuu fi miidiyaa garaagaraatiin illee yeroo garaagaraadha
haalli dhibee kanatti to'atan mallattooleen dhibee kanaa maal fakkaataa dhibeen kun maalirra jira inni jiru yeroo dabraa waan jiruuf hawaasni kan jalleen kanarraa hubannoo gahaa ni argata jenneet yaadna. Tanaaf miidiyaatti sagantaan tuni nu qabamuun carraa guddaadha. Kanuma wajjin wal qabatee yaa'u akkaataan haala weerara kanaa immoo nuti itti hordofaa jirru yaa'u weeraroota kana akkuma reefuun tana kaase busaadhaa wajjin wal qabatee kilaasteraan qoodamee aanaaleen rakkoo qabu godinni rakkoo qabu kilaasteraan qoodne guyyaa guyyaadhaan dhibeen kun maalirra jira hojii maaltu hojjetamee kan jiru guyyaa guyyaadhaan hordofnee dubdeebee odeeffannaa deemamaa kan jiru hordofee odeeffannoo jabaatu jira jechuudha haala sanni hordofamaa jira. Kan biraa busaadhaa wajjinis wal qabatee akkuma reefuun tana kaase tiimii ministeera fayyaatirraa IPHA irraa biiroo gumsa fayyaa oromiyaatirraa godinarraa paartinerootarraa namoonni muuxannoo qaban walitti qabamee sarjitii mijaamee hundeeffame deemanii godinoota san aanaa san ganda rakkoo qabu san hanga dandametti yeroo dheeraadhaaf deeggaraa kan turanii fi kanaaf ammoo qaamni mootummaatillee ta'e qaamni deeggarsootaa qaamni miti mootummaadha kontribuushinii guddaa kan qaban ta'uu isaati. Tanaaf haala torbee keessa ture immoo weekly bulletin qopheessine haalli weerarri kun irra jiru weekly bulletiniin tun qaama dhimmi ilaallatu fi murtiidhaaf akka isaan fayyadamneef torbaanitti distribuut goonaa jechuudha. Busaan asirraa ka'ee as jira torbee kana dabalee jira torbee kana immoo gabboo jira kan jiru koleraan ni jira moo hin jiru waan jiru yoo hin jiraannes duwwaa yeroo yeroodhaan yoo kan jiraatu taate immoo haaluma saniin akkasitti waan inni godhamaa guyyaa guyyaadhaan akka dipaartimentii teenyatti torbaaniin dhibeelee gara 36 amma kan yeroo gannaatti hojii ol qabatu qofa kaafne kun haala sanitti bifa bulleetiniin qophaa'ee qaama dhimmi ilaallatu bira akka gahu godhamaatti jechuudha kan jiru. Tolemee egaa dhibeewwan kunneen iddoowwan caalaatti saaxilamoo ta'an amala dhukkuboota kanarratti hundaa'uudhaan caalaatti adda baasuun kan danda'ame ta'udha. Silas kan nu kaasaa turtanii fakkeenyaaf lixi Oromiyaa busaa kanaaf saaxilamaa akka ta'e godinaaleen kanneen biroo kanaan dura dhibeen akka koleeraa keessatti mul'ate ammoo roobaa jiru kana yookaan waqtii arfaasaa kana hordofee dhibeen kun ka'ee hawaasni akka miidhamnee fi akkasumas yoo kan mudatu ta'e fakkeenyaaf kan akka koleeraa garaa kaasaa bifa weeraraatiin yoo kan ka'u ta'e ammoo dhiyeessiin qorichootaa fi wantoota barbaachisan galteewwan garaagaraa keemikaala raabsaa gobara yookaan golgaa siree kana wajjin wal qabatee hojiileen hojjetamaa jiran maal fakkaata? Yaa'u akkuma waliigalatti akkuma kaasaa turre emergency preparedness and response plan yookaan ammoo karoora qophaa'umsaatii fi deebisaa hatattamaa kennisiisu kan jiru sadarkaa biiroottis ni qophaa'a sadarkaa godinattis sadarkaa aanattis qaama dhimmi ilaallatu hundinu qopheeffatee maal harkaa qabna riisoorsii maaltu nu harka jira nama leenji'an gama harkaa qabna dhibeen kun yoo dhufe nama hangam miidhuu danda'a dhibee kana immoo akkamitti yeroo gabaabaa keessatti to'achuu dandeenya kan jedhu baajetallee dabalatee humna namaa dabalatee qorichoota dabalatee sirri sadarkaadhaan pilaan godhame haala sanitti itti deemamaa kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf ammoo biiroonis hojii bal'aa hojjetaa jira. Dhibeen kun yoo dursa ittisuudha fakkeenyaaf koleeraa kan fudhannu taate ittisuudha kan dhufne godhuudha yoo kan dhufu taate immoo meeshaalee fi namoonni isa kana wallaanuudhaaf dhibee kana to'achuudhaaf barbaachisan qorichoonni dhibee koleeraa wallaanuudhaaf barbaachisan qorichoonni sun qophaa'ee ogeessonni amma kilaastara lixaa kanarratti kilaastara baatirrattis kilaastara kibbaatirrattis leenjiin gaan kennamaa jira jechuudha. Dhibeen kun akka tasaa yoo kan dhufu taate ogeessonni leenjii gaa fudhatanii dhibee kana namni hawaasni rakkoo hamaa keessa osoo hin galle immediately dhibee kan wallaanuu akka danda'an hawaasa keessa deemaniitis immoo hawaasa kana barsiisuu kan danda'an maalummaa dhibee kanaa kan beekanii fi sakatteensa cimaa akka godhaniif ogeessa bifa addaatiin yeroo ammaan tanaa kana leenjaa kan jiran ta'uu isaati. Qorichoota immoo qorichoota harkaa qabnuun reedii goone kan nu harkaan qabnu immoo paartinerootaa fi ministeera fayyaadhaa IPHA yookaan immoo dhaabbata instituutii fayyaa Itoophiyaadha.
waliin taane qorichoota barbaachisu qophaa'aa jira jechuudha. Busa saaluma saniin koleera saaluma saniin even dhibeen weerara biraatillee yoo ka dhufuu danda'u taate maal harkaa qabnaa qoricha maaltu jira maaltu hin jirraan johan yeroodhaan assessmentiin gaggeeffame aanarra maaltu jira godinarra maaltu jira naannoorra immoo maaltu jira waan harkaan qabna immoo eessarraa argachuu dandeenya dhaabbata kamirraa argachuu dandeenya dhaabbata kamtu maal nu gargaaruu danda'a waan johana haala saniin qophaameeti yeroo ammaan tanaa kan qophii gaariirratti kan argamu ta'uu isaati jechuudha. Akkuma sila isaan kaasan fooyya'insi imaammata fayyaa tibba kana ta'es tokko kan duraanii dursanii itti suuratti xiyyeeffata. Amma immoo lachuu qixxee ta'uu qaba erga namni dhukkubsates wal'aansa kennuun akkuma sana xiyyeeffannoo argatee hojjetamuutu irra jiraata kallattii jedhuun fooyya'ee jira. Kan wajjin wal qabsiisee tarii isinis carraaqiin keessan tattaaffii kan gootan hawaasi dhibeerraa akka baraaramuuf dhibeerraa hawaasi baraarame immoo oomishaaf oomishtummaa keessatti gahee isaa gumaacha waan ta'eef hojii keessan kanaan hubannoon ummata xiinsammuu jijjiirama guddaa fidaa jira maali qorannoon keessan kan agarsiisu maaliif amma suuraa irratti akkuma argaa turres amma busaa ittisuudhaaf malli ittisan tokko maayin naannoo fi qulqulleessuudha. Bishaan iddoo tokkotti cimfamee jiru maal gochuudha? Qulleessuu dhangalaasuudha waan ta'eef barumsi kun hin kennama ummati isin hojjeta akkuma fiilmii irratti argaa turre jechuudha. Isin biratti bu'aan qorannoo jiru hawaasa keessatti jijjiiramni kun ol ka'aa jira jechuun danda'ama. Gaariidha. Yaa hawaasa irratti jijjiirama malaa fiduudhaaf itti fufiinsaan barsiisuutu feesisaa. Behavioral changein waan yeroo gabaabatti dhufus miti. Hawaasni bakkaa bakkaa iddoodha iddootti hawaasni garaagarummaa qaba. Nama baratee fi nama hin baratinitti hawaasni garaagarummaa qaba. Yoo dhibeelee bifa weeraraatiin kan ammoo faktaroota baay'eedha jechuudha kan fidu haalli jijjiirama qilleensaa haalota busaa yoo fudhanne koleeraa fudhanne wantoonni akkuma reefu kaafne riski faktariin yookaan dhibee kanaaf hawaasa saaxiluu danda'an baay'eedha. Saaxilamummaan kunis akkuma jirutti ta'e hawaasni kun ammoo barumsa yeroodhaan kan nu kanarraa jijjiirame isaa yoo fakkeenyaaf jijjiiramni qabatamaa waan akkanaati jedhamee dubbatuudha wanti nama rakkisu jiraatus almost amma dhibee koleeraadhaa yoo kan fudhannu taate yoo bara dabresan almost gara waggaa guutuudhaa jira bara kana ammoo almost gara ji'a shanan kana keessa hin jiru. Kanaaf ammoo barumsa fayyaadhaa wal'aansa isaa ta'uu hojii ittisaaf ta'uu bal'aan hojjetameeti jechuudha kan dhibeen kun wanti ta'e keessattuu iddoolee dhibeen kun deddeebi'ee mul'atutti hawaasni baay'ee hubannoo qaba jenneeti jechuudha kan laallu iddoolee maaliif rakkoon mataan isaatu nama barsiisa iddoo koleeraan itti deddeebi'ee itti ka'aa jiru sirri deddeebi'amee waan barsiifamuu fi hawaasni jijjiirama malaa guutuutti fidallee jechuus baannu maajoritiin hubannoo waan kanaa ni qaba garuu hawaasni hubannoo qabaatullee hanga saaxilamummaan jirutti dhibee kanarraa baraaramuu hin danda'eef dhimmi hubannoodhaa wajjin wal qabatu ogeessa fayyaa sadarkaan jiru haa ta'u caasaan sadarkaan jiru haa ta'u dhimma miidiyaatis haa ta'u hawaasa kanaaf itti fufiinsaan barumsa fayyaadhaa kennamuu barbaachisaa waan jiru qabna. Egaa deemee hubannaan kennamus hawaasni saaxilamummaan isaa akka xiqqaatu hamma danda'ametti dhibeen kun yoo danda'ame ittisu yookaan immoo saaxilummaa isaa fi miidhaa ga'uu danda'u xiqqeessuudha galmisaa. Kanaaf hawaasni mataa isaatiin rakkoolee fayyaa rooba waqtii arfaasaas haa ta'u gannaa haa ta'u rooba hordofee dhibeewwan ka'uu danda'an kan ittisuudhaaf qooda akkamii qaba maalaa godhu eenyu maalaa godhu waan jedhu akkaasu. Tole hawaasni dura rakkoolee kana hubachuu qaba. Keessattuu yeroo roobaa kana wajjin wal qabatee yeroo biraatir wantoonni fayyaa isaa miidhan baay'een akka jiru akkuma reemuun tana kaafne dhibeelee bifa weeraraatiin ka'uu danda'u kun hawaasa kana miidhuu waan danda'aniif dhibeeleen kun jiraachuu hawaasa sirriitti hubannoo isaa argachuu qaba. Hawaasni hubannoo argate booda maloota ittisaa fi to'annoo dhibeelee kanaa sirriitti hojiirra oolchuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf ammoo dhuunfatti yoo kan kaa'amnu taate busaadhaa wajjin wal qabatee hawaasni maal godhuu qaba. Mallattoon busaadhaa ni beekama.
ho'a qaamaa yoo kan qabaatu taate bowwuu mataadhaa yoo kan qabaatu taate akkasumas dadhabbii qaamaa yoo kan qabaatu taate laydaan yoo kan namatti jiraatu taate nyaata jibbisiisu wantoonni akkanaa kun yoo kan jiraatu taate yeroodhaan gara dhaabbilee fayyaadhaa deemee qoratamee dhibeen sun yoo karratti dhibeeleen ammaasaa jiru kun ittifamus danda'anii wallaanamus danda'ama jechuudha. Ni ittifamas ni wallaanamas. Kanaaf dhibeen sun yoo karratti kan argamu taate yeroodhaan wallaansa argachuudhaaf yeroon gara dhaabbilee fayyaadhaa deemee gorsa ogeeyyii fayyaadhaa fudhatuutu irra jiraata. Kana malees itti fayyadama gobaraatti wajjin wal qabatee hawaasni saaphana sireedhaa kan qixa sirriitiin itti fayyadamuutu irra jiraata. Kana qofa odoo hin taane bishaan naannoo mana jireenya isaatitti kuufamee jiru ifirraa dhangalaasu yoo keemikaala argate keemikaala saniin bishaan san akka bimbeen sun irratti waliin horree itti naqee achirraa laarvaa san balleessuu qaba. Yoo sun hin argamne immoo lolaan sun bishaan sun naannoo mana isaati akka yaa'u godhuu bishaan qofa odoo hin taane wantoota akka gommaa konkolaataadhaa keessatti waloruu dandeessi wantoota bishaan xixiqqaa yeroodhaaf kuufame keessa waloruu dandeessi naannoo qulqullina hin qabne iddoo dagalli garagaraa jirutti waloruu danda'a. Kanaaf qulqullina naannoo mana jireenya isaa qixa sirriitiin yoo kan eeggatu taate dhibee kanarraa baraaramuu danda'a. Koleeraadhaa wajjinis wal qabate yoo koleeraan akkuma reefu kaafne dhibee qulqullina wajjin wal qabatu. Kanaaf dhibee kana immoo mallattoon isaa garaa baasaa sardaadhaa vomitingii qabaachuus danda'a. Yeroo vomiting qabu garuu deemsisaa qaba yookiin immoo ol jechuu jechuudha. Mallattoo akkasii qaba. Kanaaf yoo mallattoon akkasii kan irratti argamu taate hawaasni yeroodhaan gara dhaabbilee fayyaadhaa deemee tajaajila argatu qaba. Nyaata qulqulluu sooratu qaba jechuudha. Nyaata qulqullinni isaa eegame qulqullinni isaa mirkanaa'e sooratu qaba. Kana qofa odoo hin taane rakkoon koleeraa wajjin wal qabatee jiru baay'ee rakkoo bishaan jechuudha. Amma iddoolee koleeraan baay'ee deddeebi'ee itti mul'atu akka uwwisni bishaan qulqulluudha baay'ee iddoo itti gabba'ee faadha. Kanaaf bakka akkasiitti bishaan kana keemikaalaan qulqulleessanii yoo keemikaalli hin jirre immoo bishaan kana danfifatanii dhuguu qaban jechuudha bakka bishaan akkasitti rakkoo qabu. Kanaaf hawaasni maloota ittisaa fi to'annoo dhibee kanaa hojiirra oolchuudhaan dhibeelee yeroo gannaa kana silaa mudachuu danda'u kan rakkoo fayyaa isaa miidhuu danda'u fayyaa xiyyaaf abbaan ana jee hawaasni wantoota ammaan tana kaafne kana godhee ogeessa fayyaadhaa tis dhaggeeffatuudhaan dhibeen kun naannoo teenya keessa rakkoo hammaataa odoo kan hin geessisin yeroo gabaabaa keessatti to'atamuu danda'ama yookaan ammoo dhibeen kun akka hin dhufneef maloota ittisa isaa qixa sirriitiin hojiirra kan oolchuun ta'a dhibee kana hambisuu kan danda'amu ta'uu isaati. Egaa dubbiin ijoo irra turre fayyaa wajjin wal qabatee yeroo kana waqtii kanatti dhibeelee mudachuu danda'an kan jedhaman busaa garaa kaasaa taayifoodiif koleeraadha gara caalu. Egaa kanammoo hawaasis eeggannoo barbaachisu gochuudhaan ogeessi wal'aansaas wal'aansaan duukaa bu'uudhaan ittisuun ni danda'ama kan dhukkubsates wal'aanuun ni danda'amaadha kan jedhu. Egaa keessummaa keenya galateeffannee maree keenya haa xumurru. Keessummaan keenya biiroo fayyaa Oromiyaa irraa ogeessa to'annoo balaa fayyaa hawaasaa kan ta'an obbo Adnaan Abrahiim as istiidiyootti argamtanii ibsa bal'aa gaafilee ka'aniif immoo deebii nuu kennitaniif maqaa daawwattoota faana miidiyaa koorporeeshin guddaa isin galateeffanna. Galatoomaa. Galatoomaa isinis. Biiroo fayyaa Oromiyaas achumaan galateeffachuudha. Yeroo hunda yaada akkanaa waan nuu kennaniif ulfaadhaa jechuu barbaanna. Galatoomaa jenna kabajamtoota daawwattoota keenya faana miidiyaa koorporeeshin irraa kallattiidhaan egaa mariin dhimma fayyaa irratti xiyyeeffannee guyyaa har'aa si wajjin turtii irratti taasisne kan hordoftan kana fakkaatu ture. Maricha mariisisuun ammoo Muluu Akshumee fi Tamasgeen Gabre Hiyooti si wajjin turreerra. Qophiileen faana miidiyaa koorporeeshin sagantaa afaan Oromoo hanga sa'aatii tokkotti itti fufuu gama keenyaan nagaa isinitti dhaammanna yeroo gaarii qabaadhaa.